Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirriitti laphee keenyarraa galatoomaa jechaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe har'a kan ilaallu waa'ee self introduction. By the way, what does mean self-introduction? Self-introduction jechuun maal jechuudha? When you introduce yourself by mentioning your name, your work, your address, and etc. is called self-introduction. Maqaa keessan, iddoo jireenya keessan, akkasumas immoo hojii keessan fi kanneen biroo ibsitanii yogguu namootaan wal bartan maal jedhama? Self-introduction jedhama. Okay, wantoonni afran yogguu namootaan wal bartan jechuudha taasisuu qabdan maalidha? Wantoonni afran basic ta'an mana barumsaatiitti barsiisaan akka wal bartan barattootaan akka of barsiistan isin taasisuu danda'a. Bakka hojii deemtanii immoo akka of barsiistan taasisuu danda'a. Wantoonni afran gochuu qabdan maali? What are the 4 basic important things you have to do while you are introducing yourself for other person? Inni tokkoffaan give thanks, galata yookaan immoo galateeffachuu qabdu. Nama carraa kan isiniif kenne jechuudha. Akka of barsiistan nama carraa kan isiniif kenne galateeffachuu qabdu. Maal jettanii galateeffattu? Thank you for this unique opportunity given to me to introduce myself. Irran deebi'a. Thank you for this unique opportunity given to me to introduce myself. Carraa addaa akkan of barsiisuuf naaf kennameef galatooma jettaniin jechuudha. Kanatti aansee immoo inni lammaffaan you have to mention your name. Maqaa keessan himachuu qabdu. Inni sadaffaan immoo you have to mention your address. Iddoo jireenyaa keessan himachuu yookaan eeruu qabdu. Inni afuraffaan fi inni dhumaa immoo you have to mention your work. Hojii keessan himachuu qabdu jechuudha. Fi kan biraatis eeruu dandeessu garuu namootaan wal baruudhaaf inni afran kun baay'ee gahaadha jechuudha. Tole mee fakkeenya tokko waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf namni tokko jechuudha introduce of godhaa jira. Maal jedheetu of godhaa? Thank you for this unique opportunity given to me to introduce myself. My name is Galata. I'm from Ethiopia. I'm a doctor. Irran deebi'a. Thank you for this unique opportunity given to me to introduce myself. My name is Galata. I am from Ethiopia. I'm a doctor. Tole, amma immoo tokko tokko naa ilaalu. Jalqaba irratti give thanks jennee jirra. Introduce yogguu of gootan inni galata galchuudha. Maal jedhee galata galchee yookaan immoo galateeffate? Thank you for this unique opportunity given to me to introduce myself jedheetu galateeffatee jira. Itti aansee immoo you have to mention your name. Akkuma jenne maqaa kee eerannoo yookaan immoo mention gochuu qabda. Akkam jedhee mention godheera? My name is Galata jedhee himatee jira jechuudha. Isin immoo keessan bakka buusuu dandeessu. My name is Chaltu jecha haala saniin jechuudha. Iddoo inni dhufe immoo maal jedhee mention godhe? I'm from Ethiopia jedhee mention godhe. Isin immoo bakka barbaaddan yogguu deemtan jechuudha. Maal jechuu? I'm from Ethiopia, I'm from Kenya jechuu garuu wanti tokko asirratti beekuu qabdan. Fakkeenyaaf ani jechuudha magaalaa Hawaasaa irraa gara magaalaa Finfinneetti deeme. Achitti odoon immoo sababa hojiidhaaf yookaan of ibsuuf naan jedhanii maalan jedha? I am from Hawaasaan jedha. Okay? I'm from Ethiopia jedha. Iddoo kanatti I'm from Hawaasaan jedha. District area keessan yookaan immoo naannoo keessan ibsitan jechuudha iddoo kanatti. I'm from Hawaasaan jedha. Itti aansee immoo I'm a doctor. Doctor taate I'm a doctor. Yoo barsiisaa taate I'm a teacher. Yoo immoo nursii taate I'm a nurse. Yoo barataa taate immoo I'm a student jettee haala saniin ibsita jechuudha. Amma immoo mee gaafiidhaan tokkoon haa ilaallu. Gaafiin inni jalqabaa namni yogguu maqaa keessan baruu barbaade maal isin jedha? What is your name? Commonidha. It is simple also jechuudha. Baay'ee salphaadhallee what is your name isiniin jedha. Maqaan kee eenyu? Garuu immoo maqaan obboleettii keetii eenyu jechuudhaafu mee haa ilaallu. What is your sister name? Maqaan obboleettii keetii eenyudha? What is your sister name? Akkasumas immoo maqaan girlfriend keetii yookaan immoo hiriyaa dubartii keetii eenyu yoo ta'e immoo what is your girlfriend name? Akkasumas immoo maqaan factory yookaan immoo warshaa keetii eenyu jedhee isin gaafachuu danda'u. What is your factory name?
akkasumas immoo iyyuu maqaan haadha isaa eenyu? Maqaan haadha isaa tan jedhe iddoo kanatti tolee sirriitti adda baafadha. What is his mother name? What is his mother name? Hizii tana fayyadamu akkan baru akkan irraafan. Maqaan haadha isaa eenyu jettanii gaafachuudhaaf what is his mother name jettu. Maqaan haadha ishii eenyu jettanii yoo gaafachuu barbaadan immoo what is her mother name jettu jechuudha. Harry bakka hizii san her buustanii what is her mother name jettu jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu kan itti aanu maqaan barsiisaa Ingiliffaa keetii eenyu oo jedhamtan what is your English teacher name jedhamtanii gaafatamtu jechuudha. Akkasumas immoo maatii Ingiliffaa afaan Oromoos haaluma saniin jijjiira. What is your mathematics teacher name? What is your physics teacher name? What is your biology teacher name jedhamtanii haala saniin gaafatamuu dandeessu. Kan itti aanu immoo iyyuu kaampaaniidha. Fakkeenyaaf what is your company name jedhamtanii gaafatamuu dandeessu. Okay? What is your company name? Maqaan kaampaanii keetii eenyu? Akkasumas immoo iyyuu itti aansee what is Jack Ma's company name? Maqaan kaampaanii Jack Ma eenyu jedhama? Haala saniin jechuudha. So akkasii kan itti aanu immoo deebiidhaan mee akkam fakkaata kan jedhu mee itti dabarru. Gaafiin inni jalqabaa what is your name? Maqaan kee eenyu? My name is Galataa. Maqaan koo Galataadha. Maqaa keessan immoo isin maqaa keessaniin fayyadamuu dandeessu. Okay? Gaafiin inni itti aanu immoo iyyuu what is your sister name? Maqaan obboleettii keetii eenyu? My sister name is Caaltuu. My sister name is Caaltuu. Or her name is Caaltuu jettanii deebisuu dandeessu. Yoo barbaadan my sister name is Caaltuu yogguu barbaadan immoo iyyuu her name is Caaltuu. Maqaan obboleettii kootii Caaltuu jedhama yookaan immoo maqaan ishee Caaltuu jedhama jettanii deebistu jechuudha. Kan itti aanu immoo iyyuu what is your girlfriend name? Maqaan hiriyaa dubartii keetii eenyu? My girlfriend name is Sarah yookaan immoo her name is Sarah jettanii deebisuu dandeessu. Komaniidha yeroo baay'ee garuu her name is Sarah jettanii yoo deebistan bareeda. Okay? Her name is Sarah yookaan immoo my girlfriend name is Sarah jettanii deebistu. Kan inni itti aanu immoo iyyuu what is his mother name? What is his mother name? Maqaan haadha isaa eenyu? Yogguu deebistan his mother name is Toltuu. His mother name is Toltuu. Maqaan haadha isaa Toltuudha jettuu jechuudha. Okay? Akka haaluma saniin immoo iyyuu what is your maths teacher name? What is your maths teacher name? Maqaan barsiisaa herreega keetii eenyu? Yogguu deebistan my maths teacher name is Guutaa yookaan immoo iyyuu his name is Guutaa jettanii deebistu jechuudha. Haaluma itti aanuun immoo iyyuu what is your company name? Maqaan kaampaanii keetii eenyu jedhamtanii yogguu gaafatamtan maal jettanii deebistu? My company name is Alibaba. Maqaan kaampaanii kootii Alibaabaadha. Wow, Jackman akkan Jackman na hojjedhu dafeetu. Okay. What is Jack Ma's company name? Maqaan kaampaanii Jack Ma eenyu jedhama? Maqaa deebisnu immoo maal jennee deebisuu dandeenya? Jack Ma's company name is Alibaba jennee deebisna jechuudha. Gaafiin inni lammaffaan namoonni isin gaafatan immoo yogguu isin wal argitan maa inni? Where are you from? Eessaa dhufte? Egaa achirratti introduction keessatti self introduction irratti ilaallee jirra. I am from Ethiopia jedheera. I am from Ethiopia. Ethiopia irraa dhufe jechuudha. Haaluma saniin where are you from jedhamtanii gaafatamtuu dandeessu jechuudha. Okay. Obboleettiin kee eessaa irraa oo jedhamtanii gaafatamtan immoo where is your sister from? Where is your sister from jedhamtanii gaafatamtu. Obboleettiin kee eessarraa yookaan obboleettiin kee eessaa dhufte jechuudha. Where is your sister from jenna jechuudha. Where are your sister from in jennu. Okay? Where are your sister from? Sababni isaa sister kan jedhamaa in singularidha waan ta'eef where is your sister from jenna malee where are your sister from jennu. Are yogguu kan fayyadamnu ta'e maal jennee gaafanna?
where are your sisters from? Where are your sisters from? Jennee gaafanna jechuudha. Kan inni taanu mooyyuu wayyaadha. Suuqii deemtanii wayyaa haaraa argitanii sana booda immoo iddoo isaa gaafachuu barbaaddu ta'a. Maal jettanii gaafatu? Where is that clothes from? Where is that clothes from? Wow! Maal jettanii admiration jedhan jechuudha. Where is that clothes from? Wayyaan sun eessarraa jettanii gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo konkolaataa laaltanii konkolaataa baay'ee admire yeroo gootan maal jettanii gaafachuu dandeessu? Where is that car from? Where is that car from? Jettanii gaafattu jechuudha. Deebiidhaan immoo maal fakkaata kan jedhu isatti dabalu. Where are you from? Jedhamtanii yogguu gaafatamtan I am from America. America irraa. Yogguu immoo biyya keessaa kutaa biyya tokko keessaa gara kutuma sana keessatti yoo ta'e jechuudha. Naannoorra naannootti yoo ta'e immoo I'm from Oromia. I'm from Amara. I'm from Los Angeles. Haala saniin jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu immoo where is your sister from? Obboleettiin kee eessarraa yoo ta'e immoo my sister is from America. Obboleettiin koo Ameerikaa irraa. My sister is from Los Angeles. Obboleettiin koo Los Angeles irraa. Haala saniin deebistu jechuudha. Akkasumas immoo where is that clothes from? Wayyaan sun eessarraa? That clothes is from America or that clothes is from China. Wayyaan sun Ameerikaa irraa yookaan wayyaan sun immoo China irraa jettanii jedhamee haala saniin deebisuu danda'a. Yookaan immoo iddoo sanitti that clothes is from America yookaan immoo it is from America jettanii deebisuus dandeessu. Okay? Iddoo zaatii sana jechuudha it fayyadamtanii sana booda it is from America yookaan immoo it is from China jettanii deebistu. Kan itti aanu immoo where is that car from? Konkolaataan sun eessarraa? Isa sanas maal jettanii deebisuu dandeessu? It is from India yookaan immoo it is that car is from India jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Konkolaataan sun India irraa jechuudha. Maqaa fi iddoon jireenyaa akkamitti akka gaafatamuu fi akkamitti akka deebi'u ilaallee jirra. Amma immoo kan ilaallu hojiin hojjennu akkamitti akka gaafatamuu fi akkamitti akka deebi'uudha. So hojiin ati hojjettu maaliin jechuudha? What is your work jenna. Hojiin ati hojjettu maaliin? What is your work? Akkasumas immoo hojiin abbaan kee hojjetu maaliin yoo ta'e what is your father work jenna. Akkasumas immoo hojiin gammachuun hojjetu maaliin yoo ta'e what is gammachuus work jenna. Okay? What is gammachuus work? Iddoo kanatti wanti adda baasuu qabdan what is gammachuu work hin jettan. Okay? What is gammachuus work? What is biqilaas work? Gammachuus jettan malee gammachuun jettan. Tole amma immoo deebiidhaan akkamitti deebiin immoo akkamitti akka deebi'u haa ilaallu. Gaafiin jalqabaa what is your work? Hojiin kee maaliin? I'm a teacher. Barsiisaadha. Ani barsiisaadha. I'm a doctor. Ani doctor. I'm a nurse. Ani nurse jettanii haala saniin dandeessu jechuudha. Kan itti aanu immoo what is your father work? Hojiin abbaa keetii maaliin? He is a teacher. Inni barsiisaadha. He is a doctor. Inni doktora. He is a nurse. Inni narsiidha. He is a farmer. Inni qotee bulaadha jettanii haala saniin deebisuu dandeessu jechuudha. Inni dhumaa immoo what is gammachuus work? Hojiin gammachuu maalinni? He is a doctor. Inni doktora. He is a teacher. Inni barsiisaadha. He is a nurse. Inni narsiidha. Akkasumas immoo he is an engineer. Inni engineer jettu an engineer jettu malee iddoo kanatti ani malee een fayyadamtan. Okay? Waa'ee artikiliitii artikiliiwwan sadiitu jira. A, ani fi z dha. Iddoo kanatti jechuudha an fayyadamna. Sababni isaatiif engineer kan jedhu qubeen jalqabaa vowel letterii waan ta'eef yookaan qubee dubbachiistuu waan ta'eef an jenna. Okay? Kanaafuu he is an engineer jenna malee he is a engineer hoo ta'e automatically wrong dha jechuudha. Kanaan gaammaa ilaalle immoo gaafiidhaan samaraayisaa goonu. Tole gaafiin tokkoffaan A'n maal jedhee gaafata? What is your name? jedhee gaafata. B'n immoo maalaa jedhee adeebisu. Filannoodha. A, my name is Chala. B, my name Chala. C, Chala. Deebiin sirrii kamisaati? A, my name is Chala kan jedhu sirriidha. Okay? C, Chala hin jennu. Chala formaalii miti waan ta'eef formaalii karaa seeraatiin oo deebisne my name is Chala jennee eerra kan jiruun deebisne jechuudha. Gaafiin lammaffaan immoo dash jedhee gaafate. A, B maal jedhee? She is a nurse jedhee. So maal jedhee gaafachuu qaba? A,
what is your work? B. what is your brother work? C. what is your sister work? Deebiin kamisaati? Deebiin sirriin C dha, okay? Inni gaafiin sadaffaan immoo A'n maal jedhee hoo gaafate B'n it is from China dhaan. A. where is this phone from? B. where are those phone from? Deebiin sirriin kami? Deebiin sirriin A dha, okay? Where is this phone from jedhee hoo gaafate it is from China dha. Ta'a jechuudha. B yoo ta'e immoo where are those phone from yoo ta'e those are from China jennee deebisna, okay? Gaafiin inni dhumaa ammoo iyyuu A'n what is your brother work jedhee hoo gaafate B'n maal jedhee haa deebisu? A. he is a engineer. B. he is an engineer. Kamisaati sirriin? Okay, deebiin B dha. Explanation isaa immoo dura kenneen jira. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kanuma fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.